Awoo Jawaar Mohaammed hidhamee jira Ameerikaa keessatti hidhamee jira warra jiru kanaaf jawwee yeroo muraasa booda poostii ajaa'ibaa ni fida. Kijiba uummata kanaa bakka isaan deeman hundatti arguuf jirtame. Kijiba bakka deemanitti akkuma boombaa kana bum bum maaluma kijibummaan uummata kanaa gamasiin uummata kijiban gamanaan ifiin kijiban gamanaan miidiyaa kijiban hin dhumuu kijibummaan keessan kun qoy. Waay kijibummaan keessan kun mee booda maal jettan ammaan tanii dhaabee jettan moo ammoo booda yeroo muraasa booda poostii ni fida. Ammas jawween kaluma bar haadha mana isaatii wajjin guyyaa dhaloota haadha mana isaa kabajaa oole kalee feesbuuka isaa irratti bar fagoo miti. Ar'ammoo jawween hidhaa jira jedhan mee booda waggaa inni poostii fide maal jechuu yaatan ammaas. Abu ummatuma kijibaa kana yeroo muraasa booda mee ni arguuf jirta waan inni gaffidee dhufu taa'u kijiba ummata kanaa guutuu waliin. Sheer godhaa hunda biraan ga'a hattuu fi kijibduu ummata burjaa ideessu sana hunda biraan ga'a. Buqqee. Awoo Jawaar Mohaammed hidhamee jira Ameerikaa keessatti hidhamee jira warra jiru kanaaf jawwee yeroo muraasa booda poostii ajaa'ibaa ni fida. Kijiba uummata kanaa bakka isaan deeman hundatti arguuf jirtame. Kijiba bakka deemanitti akkuma boombaa kana bum bum maaluma kijibummaan uummata kanaa gamasiin uummata kijiban gamanaan ifiin kijiban gamanaan miidiyaa kijiban hin dhumuu kijibummaan keessan kun qoy. Waay kijibummaan keessan kun mee booda maal jettan ammaan tanii dhaabee jettan moo ammoo booda yeroo muraasa booda poostii ni fida. Ammas jawween kaluma bar haadha mana isaatii wajjin guyyaa dhaloota haadha mana isaa kabajaa oole kalee feesbuuka isaa irratti bar fagoo miti. Ar'ammoo jawween hidhaa jira jedhan mee booda waggaa inni poostii fide maal jechuu yaatan ammaas. Abu ummatuma kijibaa kana yeroo muraasa booda mee ni arguuf jirta waan inni gaffidee dhufu taa'u kijiba ummata kanaa guutuu waliin. Sheer godhaa hunda biraan ga'a hattuu fi kijibduu ummata burjaa ideessu sana hunda biraan ga'a. Buqqee.